Ashamaa harka fuunee wardoftootaaf daawwattoota maatii shaasheen ustuu bakkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa gayu. Egaa wardoftootaaf daawwattoota keenya guyyaan har'aa guyyaa jaalalleewwanii yookaan Valentine Day yoo jedhame natti tolaa ture. Sababni isaa namoonni wal jaalatan kanneen nuti social media kanarratti beeknu Maskii Mangee fi West Muller guyyaa jaalala isaanii karaa social mediaatiin waliin ibsataa turan kan namoota hedduutti jaalalli isaanii sun qoosaa fakkaataa ture har'a dhugaadhaan jaalala dhugaa akka wal jaalatan nutti agarsiisanii jiran. Congratulations baga gammadde Maskii Mangee West Muller baga gammaddanii jaalalli keessan kan milkii isiniif haa ta'u. Egaa wardoftootaaf daawwattoota keenya akkuma beekamu jaalalli yeroo amma kanneen wal bira jiraatanii wal jaalatan jaalalli isaanii hedduu hin milkaa'u ture. Especially kan gara social media kanaan wal jaalatan namoota hedduutu mallaqa walirraa nyaatee wal sobee waan adda addaa waliin jedhee yeroo walirra dabarsee waan hedduu waliin dabarsanii gargara deemanitu mul'ataa ture. Gargar deemuu qofaa miti kanneen gara social media kanaa dhufanii maqaa wal balleessanis jiru. Maal jedhaniiti mallaqa narraa nyaatte mallaqa gana narraa nyaatte especially maaltu beekama shamarran keenya kanneen biyya Arabaa keessa jiraatanii wal sobanii isaan sobanii yeroo mallaqa isaanii hoggaa hedduu isaan xaaranii irraa nyaatamanii mallaqa sanis dhabanii jaalala sanis dhabanii harka duwwaa keessaa galan mul'ata. San qofaa miti kanneen jaalala isaanii fageenya eegalanii biyya Arabaatitti eegalanii inni yookaan takki biyya Itoophiyaa keessa jiraata yookaan bakka biraa jiraata gaafa ishiin kaatee gara biyyaa galte mallaqa sanii fi isallee kan dhaban baay'eedha. Haa ta'u malee kan har'a guyyaa har'aa nuti argine jaalala halaala irraa wal jaalatanii hedduu waliif dheebotaa turanii garuu nutti qoosaa fakkaataa turte bifa koomentiitiin yoo ka argitan ta'e koomentii isaanii yeroo baay'ee yoo ka dubbistan ta'e lubbiyyee qofaa wanti isaan achirratti waliin jedhan garuu koomentii isaa yoo argitu koomentii qoosaa nuuf fakkaataa ture. Dhugaa rabbii an ijoolleen kun wal jaalatanii jaalala dhugaa akkasii walii qabaatanillee natti hin fakkaatanii muudii walirra qabataa jiranii muudii walirra qabachuu qofa osoo hin taane muudii waan nu qabataa jiran natti fakkaatee ture garuu isaan muudii walirratti hin qabne jaalala isaanii dhugaadhaan akka wal jaalatan har'a qaamaan wal arganii walitti jiganii wal hammatanii wal dhungatanii jaalala isaanii walii ibsataa jiranii jaalala isaan halaala dheebotaa turan kan fageenya irraa wal yaadaa turan har'a qaamaan wal arganii walitti jiganii wal ulatanii wal dhungatanii jaalala isaanii dhandhamataa jirtan. Kanaafuu maal isiniin jedha anaaf wardoftoonni kiyyas congratulations baga gammaddanii baga guyyaa kanaan isin ga'ee namoonni baay'een ija isaan kana irraa waa hedduu baratan jedhee yaada. Maaliif jennaan akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaaletti namoonni hedduu mallaqa walirraa nyaatanii especially shamarran keenya obboleeyyan keenya irraa mallaqa ijoollee biyya Arabaa jiraattu mallaqa nyaatanii yeroo itti ganantu mul'ata. San qofaa miti kanneen biyya Faranjii keessattis wal ganan jiran maaliif tarii isiin biyya baqaa keessa jiraatti inni Ameerikaa yookaan Kanaadaa jiraata mallaqa hedduu itti baasee yoo gara biyya Kanaadaa yookaan Ameerikaatti fide yoo gaafa achi dhayxe isitu ganaa san qofaa miti innis biyya baqaa keessa yookaan takkaayyuu Itoophiyaa keessa yoo jiraate biyya isiin biyyaa fuutee mallaqa itti baastee gaafa biyya Ameerikaa yookaan biyya Kanaadaa geessite namoota hedduu mudannoo isaanii nuu qoodanii jiranii gara social media kanarrallee dhufanii namootiin dubbatan jiranii achi yoo dhaqee jedhe xiqqoodhuma wayii waliin jiraate simbeeku jedheeni biraa lixa. Garuu isaan kanarraa jaalala waa guddaa irraa baranna jedhee yaada. Jaalalli akka fageenyatti hin daangeffamne qofa namni dhugaadhaan jaalala dhugaa walii qabaate wal arguun isaa waan hafuu miti. Onnee dhumateetiin jaaladhu nama jaalatte malee sobaaf nama tokkotti illee dhiyaattee hin jaalatin. Jaalalli isaanii kun jaalala dhugaa jaalala dhugaa irratti hundooftee onnee qulqulluudhaan wal jaalatan
obsa hedduu keessa darbanii wal argan keessayyuu isiniin beeytanii maskii mangeen namoota hedduu waliin oolti feemasii yookaan beekamtuu karaa sooshaal miidiyaa kanaan beekamtuu waan taateefillee akkasuma hojiin isiin hojjettullee namoota hedduu wajjin walitti fidaa isiin promooshinii hojjetti. Formeeshinii hojjetti jechi wanta akka beeksisaa wantoota garagaraa ni hojjetti saniifuu hojiin isii namoota hedduun walisee barsiise isee barsiisuu qofa osoo hin taane waliif fida saniyyuu osoo isheen shakkin maaliif hedduun kenna dhugaa rabbi dubbachuudhaaf baay'een kenna dhugaa dubbanne dubartii hin amannu wal shakkinaa ture hin shakkinaani garuu West Muller yookaan Muller haadha warraa yookaan jaalallee isaa Messi Mange osoo hin shakkin osoo waan takka hin jedhin obsaan ture guyyaa kanaan ga'ee jaalala isaa dhandhamataa jiran. Kanarraa waa hedduu barattan. Obsa rabbiin sii kennee yoo ati Ameerikaa miti, Awurooppaa miti, Eeshiyaa miti, Itoophiyaa miti eessattillee yoo jaalatte ta'e bakka kamittuu yoo jaalatte ta'e jaalala dhugaa nama sanii qabda yoo ta'e nama san dhugaadhaan ni jaalatta ta'e ni argatta jechuudha. Kanaaf ijoolleen kenna ijoolleen Oromoo ispeeshaalii ijoollee kanarraa fakkeenya nuuf ta'uu qaban fakkeenyi isaan nuuf ta'an fakkeenya har'aa qofa osoo hin taane fakkeenya boruuti. Maaliif bultii jechuun jiru jechuun jaalallee ofii jechuun abbaa manaa ofii yookaan haadha manaa ofii jechuun jireenya waan ta'eef amma isaan jaalala bira darbanii jireenya nutti agarsiisan jechuudha. Kana boodallee jireenya gaarii jiraatanii jireenya baay'ee bareedduu jaalalaan guutamte takka keessa jiraatanii akka nutti agarsiisan abdii qabna. Waan hedduu irraa baranna. Baga gammaddan ammallee baga gammaddan baga guyyaa kanaan isiniin ga'een jedha. Viidiyoo kana kiyya kana like share naa gochuudhaan isaaf ishee biraanillee naa gayaa subscribe naa godhaa nagaatti isiniin jedheera.